Shamarree fuunii daawwattoota fi kabajamtoota kiyya nageenya waaqa isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Kottaa wajjin nyaannaa isiniin jechuu barbaada. Nyaataan hojjechaa jira. Kottaa nyaannu isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun na hordofa. Warri immoo chaanaalii kiyyaaf maatii taatan sheer laayik gochuudhaan na faana turaa isiniin jedha. Waxiin hojjechaa jira isiniin jedha. Nafaana turaa haga dhumaatitti daawwadhaa isiniin jedha. Isa kana yoon hojjedhu hin waraabne isa bira hojjechuuf isiniin jedha. Na wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. Hordoftootaa fi kabajamtoota koo jaalatamtoota kiyya isiniin jedha. Inni kun immoo asitti foon lukkuuti jechuudha. Isa kan akka bishaan godhanneefini bishaanan gubbaarra qulqulleessa jechuudha. Zayitichaadhaan hojjetama waan ta'eedhafi isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota koo kottaa wajjin nyaanna isiniin jedha. Inni kun immoo kaapsinoo yookiin qaara gurguddaa san jechuudha. Maqaan isaa kaapsinoo jedhama garuu yoo akka itti yaamnutti asitti immoo shunkurtii daakee jira jechuudha. Yeroo hojjedhu wajjin nafaana turaa isiniin jechuu barbaada. Nyaata baay'ee mi'aa ta'eedha. Nafaana turaa sheer laayik koomenti gochuun mootiin dagatinaa isiniin jedha kabajamtoota fi jaalatamtoota koo. Inni kun immoo madooshaa akkasinitti fakkaanne haphisuudhaaf jechuudha. Isa kana haphisuudhaaf akka yabbanneedhaaf bilchaatuttis immoo baay'ee namanni jechuudha. Haala salphaadhaan ta'een bilchaata. Maal jechuudha inni haphatanii bututaa jechuudha. Isa kana yoon qaqqaqee akkasiniin jedha nafaana turaa isiniin jedha. Kinoo haphatee jira. Isa kana muruudhaaf mureeta walitti deebina isiniin jedha. Kabajamtoota fi daawwattoota koo viidiyoo waraabudhaaf baay'ee natti mijatu waan ta'eef kushiina keessatti. Kanaafiyyuu isa kana mureetana walitti deebina isiniin jedha. Kabajamtoota fi daawwattoota kan koo nafaana turaa isiniin jedha. Amma muree jira. Isa kana immoo hagam akkana hojjedhu jechuudha. Baay'ee hojjechuun barbaanne waan ta'eef isa kana hagam akkana barbaachisu jalqabananii miizanaan ilaala jechuudha. Na wajjiniin turaa isiniin jedha. Miizana hagam akka ta'e wajjumaan laallaa. Miizanaan marsanii hojjedha kinooyi. Marsantee hojjetta naan hin jedhinaa isiniin jedha. Kiiloo meeqa akka ta'e baay'ee hojjechuun barbaanne waan ta'eedhaaf. Dhibba tokkoof 85 jechuudha.